Ashamaa akkam jirtu daawwattoota keenya nageenya keenya kan kabajaaf jaalala bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu jecha egaa akkuma beekamu guyyaa lamaan kana keessa Oromoon guutuun jechuun ni danda'ama gadda keessa jira waa lamaan wal qabateeti tokko gammachuudha tokko gadda akkuma beekamu weellisaa qabsaa'aa weellisaa angafaa weellisaa Zarii Wadaajoo erga addunyaa kanarraa du'aan boqotee guyyaa sadaffaa isaati kan hin lakkoofsisaati jiru hadda ammoo akkuma beekamu buufata xayyaara guddicha Itoophiyaa Finfinnee reefkiisaa gara biyya Indiitii gara biyyaatti galfameeti jira as keessatti waa lamaan taajjabeen akka nama dhuunfaa tokkotti jechuudha miira gaddaatiin guutame Zarii Wadaajoo erga dhukkubsatee anama fakkeenya argan biyyaa bee waggaa lama guutiitiin jira erga dhukkubsatee bubbuleeti jira jechuudha Zarii Wadaajoo erga dhukkubsatee bubbuleeti jira aniyyuu gaafadheen ture yeroo sana biyya keessan jira jechuudha erga dhukkubsatee erga bubbuleeti mootummaan naannoo Oromiyaa Zarii Wadaajoo jechuun kan Oromiyaa guutuuti malee kan dhaabaatis miti kan gandaatis miti qabsaa'aa beekamaa nama ummata Oromoo kanaaf akka nuti afaan kana dubbannee mirga keenya falmannee an Oromoodha jennee ittiin falmannu kan godhan keessaa nama adda dureedha jechuudha Zarii Wadaajoo sagalee qofaan osoo hin taane nama meeshaadhaan illee bosona galee qabsaa'aa ture weellistoota qaqqaalii fi jireenya dhuunfaa isaanii osoo hin jiraatin Oromoodhaaf warra jiraataa har'a guyyaan isaa geessee jennaan kan boqate jechuudha waa lamaan taajjabe mootummaan naannoo Oromiyaa reeffa simachuudhaaf boolee seene Kadir Saidtu akka jedhe uffata daaree booddee hagabee ani lubbuu dhabee uffata daaree booddee hagabee ani lubbuu dhabee fira nagatee gaafas na jibbee areera galaanaa qoodu dhabee muuta kameetoo garaa laaffisee har'a boochisee uffata daaree booddee hagabee ani lubbuu dhabee uffata daaree booddee hagabee ani lubbuu dhabee fira nagatee gaafas na jibbee areera galaanaa qoodu dhabee muuta kameetoo garaa laaffisee har'a boochisee. Sirba kanaa keessatti waan baay'ee akkas nu battanu abdii guddaan qaba laal namni gaafa lubbuudhaan jiru wal dhaqqabachuudha kan inni qabu gaafa inni du'e boossee bo'uu dhiiftee nama kanaaf faayidaa inni buusu tokko hin jiru faayidaa inni qabu tokko hin jiru siifis faayidaa inni qabu hin jiru mootummaan naannoo Oromiyaa hadda imimmaan qabatee kan inni bo'u kuni yeroo Zarii Wadaajoo dhukkubsatu ummanni Oromoo qarshii tokkoof qarshii lamaaf qarshii kumaaf qarshii dhibba walitti bubbuustee kan yaalaaf gamaaf gamanaa walitti fuffunaantee manallee mootummaan naannoo Oromiyaa takkaa manallee osoo hin kennin hadda du'aa isaa simachuudhaaf booleetti wal ga'anii imimmaan naachaa gaafa isaan buusanu ani taajjabbii guddaadha kan natti dhaga'ame dhugaa dubbachuudhaaf taanaan yeroo inni lubbuudhaan jirutti waan tokko takkaa godhaniif hin beekne yeroo inni mana isa barbaachisutti mana kennaniif hin beekne har'a garuu manni Oromoo qarshii isaa tokkoof lama walitti qabee weellisaa kabajamaa fi jaallatamaa kana dhukkuba isaarraa akka hin dandamatuuf yaaluudha kanarra dabarfatee sponsora guutuu kan ta'e gamanaanii bishaan goldaniin abbaa qabeenya bishaan goldan galateeffachuu danda'uudha qabna keessatti masarata dhaabaafa akka inni gargaaramuu fi ga'ee isiin taphataa turte weellistoonni Oromoo hedduun isaanii ga'ee isaan taphataa turanii ga'ee ol aanaadha jechuudha har'a garuu mootummaan naannoo Oromiyaa simachuu isaatiif haa galatoomu garuu weellistoonni nuti qabnu weellistoonni Oromoon qaban angaftoota jennee yaanne namoota muraasadha amma kanafan addunyaa kanarratti jechuudha Alii Birraa tokko ture Noogoo Banaatiin lama ture amma immoo Zarii Wadaajooti Zarii Wadaajoo warra kaan kanneen akka Haacaaluu Hundeessaa kanneen akka Daadhii Galaanii shiraan isinuma nu jalaa galaafate jarri silaa gara fuulduraatti hojiiwwan gurguddaa hojiiwwan saba kana madaaluu fi sagalee ummata kanaa ta'u jedhamee yaadame shiraan isintu galaafate
warra immoo jechuudha afaan qawwee keessa dabarfatee mootummoota hedduu mootummoota gabroonfataa keessa dabarfatee afaan Oromoo afaan kan keenya kana Oromummaa keenya akka nuti Oromoodha jennee falmannu kan nuuf godhanii har'a qadaan isaanii geenyaan gara fuula Rabbii deeman kanaafi mootummaan Oromiyaa maal godhaafii ture kan jedhu gaaffii keessa nama galcha hundi keenya yoo ni beekna jechuudha. Namni tokko gaafa inni du'e qofitti miti kan nuti asirratti boonyee gadoonne kun dhaamsi kuni kan mootummaa qofa osoo hin taane numti nu akka Oromootti namni kun gaafa inni lubbuudhaan jirutti osoo bira dhaabbanne absirsiif jirra gumaacha guddaa nuuf gootee jirta sagaleedhaan nuuf qabsa'aa turte jireenya dhuunfaa kan keetii dhiiftee uummata Oromoodhaaf jiraataa turte amma immoo aara galfachuu qabda nuti si jiraachifachuu qabna inni osoo bira dhaabbanne ta'eeti har'a nun gubu ture jechuudha. Jaraa dadhabee ka'ee waan tokko gaafa goonee fi jennee homaa isaaniif waa tokko hin godhu. Namoonni muraasni amma hafanii jiru weellistoota hangafaa keessaa kanneen akka Shantam Shubbisaa namoota hedduudha kan amma dhukkubsataati jiru jechuudha. Weellistoota weelluu qofa osoo hin taane meeshaa fudhatanii bosona keessa galanii kan qabsaa'aa turan hedduun isaanii amma dadhabanii mana kiraa keessatti rakkatanii jiraataa jiru jechuudha. Dhukkubsate namoota hedduudha. Namoota kana keessa akka fakkeenyaaf Weellisaa Zarihuun Wadaajoo kana erga isaan dadhabanii kaanii yaallannus homaa faayidaatti nuuf hin qabu jechuudha. Kun barnoota nuuf ta'uu danda'uudha qaba. Kanaafuu uummanni Oromoo dhuguma uummata of bareedha. Boridha kan inni awwaalamu gaafa awwaalcha isaa sana awwaalcha gootaa akka inni godhamuufiif abdii guddaa qabna. Sababni isaa Zarihuun Wadaajoo nama akka qoosaatti awwaalamee yookaan gatamee deebi'amu osoo hin taane seenaan isaa dhugaa dubbachuuf taana an yeroo sadii qaama argachuudhaaf yaaleetiin ture. Yeroo tokko yeroo manni dhukkubsatu sana mana isaa deemee gaafadheen ture. Waltajjii lama waliin hojjannee turre jechuudha magaalaa Jimmaa keessatti. Kanaafi Zarihuun Wadaajoo seenaa inni dabarse waan addaa miti. Weellisaa Oromoo keessaa nama yeroo 30 ol mana hidhaa keessatti dararamaa ture jechuudha. Dhukkubni inni hadha inni sababa godhee Rabbi gara Akraa deeme mana hidhaa keessatti dararaa inni argaa turedha jechuudha. Mana hidhaa keessatti dhukkubni kun kan inni itti cime sadarkaa kaleen isaa infection ta'ee kaleen isaa jijjiiramuudhaaf gara Hindiitti deeme jechuudha. Ka'umsi dhukkuba isaa ka'umsi lubbuun darbuu sababa Zarihuun Wadaajoo sababa inni itti ta'e inni tokko mana hidhaa keessatti dararaa inni argedha. Kan inni hidhaa immoo dhimma dhuunfaa isaatii fi miti hatee fi miti butee fi miti matta'aa wayii nyaatee fi miti. Uummanni Oromoo mirga isaatiin haa bulu. Mirgi uummata Oromoo haa kabajamu. Oromiyaan kan Oromooti waan taateef lafti Oromoodhaaf haa galu. Oromoon hiree lubbuudhaan jiraachuu haa argatu. Hiree ofiin murteeffachuu haa argatu. Fakkeenyaaf sirboottan isaa keessaa kan riiferendamii sana dhaggeeffachuu dandeessu. Hanga lubbuun koo biyyarra jirtutti nan falma. Mirga Oromooti hanga Oromiyaan bilisoomtutti hanga Oromiyaan walaboomtutti jedhee nama cichee qabsaa'aa turee fi akkuma jedhe immoo waan jedhe nama guuttatedha jechuudha. Kanaafuu weellisaa Zarihuun Wadaajoo galata guddaa nu biraa qabda waan ta'eef Rabbiin lubbuu kan kee jannataan haa qanansiisu jenna. Nutis ammoo bordhaloonni maaliin nu yaadata maal gumaachine uummata Oromoodhaaf maal gumaachuu qabna kan jedhu of ilaaluun dirqama ta'a waan ta'eef egaan akkuma beekamu magaalaa Finfinnee keessatti awwaalchisaa kan gaggeeffamu waan ta'eef uummanni Oromoo kutaa hundaa danda'ama taanaan awwaalchisaa sanarratti yoo argamtanii awwaalcha gootaa gootaniif guddaa namatti tola waan ta'eef silas yeroo inni lubbuudhaan jirutti hin qaqqabanne amma erga inni boqatee jedhee awwaalcha isaallee awwaalcha gootaa fakkeessuun dirqama kan keenya. Egaan daawwattoota keenya waan daawwattaniif guddaa galatooma. Akka qoraattii dhaqqee
Sabu daka yero